dubbachuu hin qabu. Eebiin tiyyuma rabbii kiyyaa eebii tiyyallee na sattarii, eebii ummatan irratti waraabee kanallee sattarii jaattan bulee halkallee ilii dhaabadhee yaa rabbi nan fadihin ummatana waraabee kanallee fadiin jechaadhan ture. Dhugaadii wali qabnaa, hawaasa tokko sabummaallee wali qabnaa, lamummaallee walitti qabnaa. Yoo dhugamaa walii quuqamne obboleessa walii yoo taane keessaa wal dubbifne sheeka bara akki kun akkaa miti. Wagguun isin marxifattanii gabbaatan seenaa sahaabaa dubbattanii isinillee ilmi akkaan hin finne, ilmiin ifaajee qabdi, ilmi itti ammalleetiniin ammallee gurzaa itti buttanii beelli keessan tahee dheebuun keessan tahee ammalleetiniin dhuftanii sheeka haalli kun isinirraa malu, dubbiin tun isinirraa mallu. Yoo isin namni guddaan ka akkana jettan taatan kun maal haa ta'u jettaniitiniin keessaa yoo na dubbiftan maal qaba? Haasawni nama garii ni mi'aayaa, nama fudhachiisaa. Haasawa keessanirraa baay'een fudhadhe, arraba keessanirraallee baay'een fudhadhe. Ani nama bakka deemetti waa tafakkuraa deemu, waa laalaa deemu, arsii deema je'eetiniin haasawuun kiyya sunillee wallaahi ani takka takka keessa isin bohaarsuuf isinin qalladuuf waa isinitti mamalee ani ammootiniin arsirraallee jibbaa qabaadheeti miti. Obboleettiin tiyya ta achi jirtullee qaama kiyya, obboleessi kiyya ka achi jirullee qaama kiyya. Arsii yoo taate biyya keenya keessaan jirti, biyya wal qooduu san keessallee jiru. Ani isin haa bohaartan, warri araba jirtan Dubaay jirtan, namni mana cinqaa keessa jiru haa bohaaru, takkaa takka haa bohaaru je'eetiniin baabannu shaaxii kana keessa make malee wanni himamu waa baay'een na bira jira, waa guddatu na bira jira, hadiisa nabiitu na bira jira. Hin himamne hadiisni nu, hin himamne seenaan sahabaatu, hin himamne seenaan nabiitu, hin himamne seenaan taabi'aatu. Ummata kiyya hoo wallahi yoo ni xiqqoo dubbanneetini wal jalalaallee walirratti baane sooshaal miidiyaa irratti wal waraabne yoo ammallee wal saalfachuu dhabne kuni sheekaa, kuni nama guddaa, kun ulamaa'ii jechuu dhabneetiniin walirratti yoo waraabne kun maal nu haa argature? Aduwwiin eessaanuu nutti afaan banaa jirti. Qaraa diin keenna gugurdatuu kanaaf aaraa jiran, wallahi ummanni diin kana babaay'atuu kanaaf aaraa jiran. Islaamummaa teennaafuu aaraa jira ummanni, islaamummaa akkanatti ol taate tanaafuu aaraa jira. Ammallee haa aaran. Muutuu bigayzikum, du'aa uf hudhaa jedhiin. Namni diin olin tahu jedhe, namni islaamummaan olin tahu jedhe wallahi uf hudhi jedhiin, haadatti uf kaahi jedhiin. Ani garuu nama diiniin natti dhufe, nama sarara qayyiidhaan natti dhufe wallahi uf hudhaa jedhiin, du'aa jedhiin. Sitti haa himnu, nama gadhee sitti haa himnu. Rasuula rabbiitu nutti hime alayhi salaatu wassalaam, gadhee namaati jechaan nama sadi jedhe rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Wal umaraa ujubana, wal wizaraa ujubana, wal agniyaa ujubana jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam. Mootiin biyya bulchu gadhee jedhe. Himi sheekaa roobeetti dubbate. Mootiin biyya bulchu gadhee jedhe nabi nutti hime alayhi salaatu wassalaam. Wal wizaraa ujubana, warri jala dalagullee mootii jala dalagullee gadhee jedhe aboo rasuula rabbiitu jedhe luyna jedhe aboo alayhi salaatu wassalaam. Ittimi aboo kinnoo sheekaa roobeeti kinnoo hadiisa nabii himeen aboo al umaraa ujubana wal wizaraa ujubana. Mootiin biyya bulchu gadhee luuxuu jedhe luyna, warri jalatti bulchullee luyna jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam. Nuyi luyni, nuti jegna wallahi, diin qabna wallahi, diin kenna jabaa wallahi, waa mara irratti ol tahaa wallahi. Nuti diin qabna abboo. Luuxuun marti waan argite naasoytu, gadheen marti waan argite naasoytu. Sii galaati aboo diin keetiif yoo hin quuqamin ruuhiinuu si keessaa haa baatu diinii keetiif. Jaleen marti waan jettu qaraa baay'ina keenna kana laalaniitiin waan nuun jedhan, baay'ina kana keessatti ahaa nuun jedhan. Amma ammoo edaa jarruu waliin quban qabdu, jarruu wal nyaataa jirti, jarruu viidiyoo walirra waraabaa jirti yoo nuun jedhammaa nutiin sheekaallee kalaamni nurraa bahu kun gaarii ta'uu qaba. Dhuga yoo anillee waan badaa dubbadhe sheeka kiyya waan badaa dubbatte jedhaan na qabadhaa malee viidiyoon irratti waraabuun sun bareedaa miti. Raayya irratti viidiyoo waraabuun sun sirrii miti. Ummata keenna nama akkay godhatu san keessaan dubbisa. Wanni kun sirrii miti sin baasu jedhiin, karaan itti deemtu sun sirrii miti jedhiin, hafuura sitti baafatan jedhiin. Yoo nama ta'ee namni dogongorre hin jiru. Baniin aadam kullukum kattaa'uun jedhe rasuulli rabbi alayhi salaam. Kullu banii aadam kattaa wa khayrul kattaa'iina attawwaabiin. Marti namaatu ni dogongora, halkanii guyyaa ni dogongortanii. Dogongorri keessan ammoo caalaa namaati jechaan nama dogongora ufii sirreeffate. Dogongoree jira, eebii namaa balleessee jira, wallahi irdii namaa balleessee jira. Sababaa irdii kiyyaa viidiyoo nuun irratti waraabame, sababa an balleesse viidiyoon irratti waraabame. Osoo ani akka duraaniitti ammalleetiin hin jiraadhe wallahi an garana yaanne garuun gara ani yaanne rabbi na qabe wallahi.
ani akkana yaanne wallahi barumsa irraa fudhattanii yaade wallahi barumsa isinii ta'aa yaade wallahi garuu akkana yaanne ani akkana yaanne amma naa dhagahamte amma naa dhufte abboo eebii mucattii isanii tuqe jechaa wallahi deemeetiniin achi yaabbadheetiniin eebii kee haasa'e je'ee wallahi isiidhaa waa biteetiniin dhaqu heeda ni dhaqa dambaliisanillee wallahi ni dhaqa anatu itti balleesse wallahi narrattillee haa balleessa yeroo awwala waan fedha narrattillee haa dalagan eega dalagan ammoo obse rabbi jazaanaa kafalee jira yaa Allah jedhe mimmaan buuse haa ta'uugin saahibni yeroo amma akkana isinin godhiniif ka anaan akkana godhan isin maal wayyaree jechuufiin akkay jedhe durbummaa maalii isin jettan saniifillee miti'an yoo dubartiin ammalleetiniin durbummaa mi wanni ilaalam haalaa amala isiiti wanni ilaalam wayaa dubartiisi gorsasillee jaarsuma kee ka awwala nikaa si hidhate santu bareeda wallahi billahi atillee yaraa jettee tuffattu ilmi dhiiraa quwwaa qaba isuma sii wayya kabiraa kasi janajjanu santu deebi'eetumaan garagaleetiniin isa si hima deebi'ee garagalee isatti si hima ufeegi waan akkanaatu jira jechuu barbaade yerootu bareebbadee jechuu barbaade zamanni akka duraanii namni walii yaadu jechuu barbaade saahibni gaariin takka malee saahiba badatu baay'ata jechuu barbaade keessattuu namni jaartii gaarii yoo nama biratti arge alhamdulillahi baga rabbi isaa godhe anaallee ta akkanaa kenni ka jedhu hin jiru gara jala deebi'eetiniin garaa jalaan nama nyaataa jira saniif akka hin nyaatamne jechuun hin barbaade yaa obboleettiitii yaatillee innillee yartuu ta'e wama fedhallee ta'e abboo namni ilmi dhiiraa yartuun jedhamu isumatu si ammallee dhiirsa yoo ammallee waan tokko irraa jibbite deemtee waan biraa irraa jaalattuu dandeetta akka gaafa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hintalli maal jetteen rasuula rabbii bira dhayxee abuu jaamillee na dubbatee barnabiyo alayhi salaatu wassalaam abuu jaamillee si fuudhanaan jedhee barabbo abuu mu'aawiyaan illee فأبو معاوية سفورا نانجئ بربو أسامان اللي كانت دبتا جنان فأبو معاوية جئ النبي عليه الصلاة والسلام تقسمه فأبو معاوية رسول ربك إنه مالجانين فأبو معاوية فسولوا كل ما له دنيا كبوتين من جاني الرسول كنافو وقبات ملين فورنا تلي وهركا قبات لتك من ويل إجارت وهركا قبات إيغري هنغتا دوبرتي سنغتا هنورتك وهركا قبات هركا كل أفور إيچون هنتو فأبو جامع جتشون فدرب جتشون أبو جامع موكين نوتين لا يدوت أساه أناتك هي النبي عليه الصلاة والسلام أولي أبو أسران كاية أبر أولي مباتي دي مجتشون تفسيري أكلم جأن مالي جتشون تكا إمال دي نما إمال بائسو منتون أرغتو جتشون تفسيري لميسو ستما أبو نما دبرتي تمودا تنيرو من جاني النبي عليه الصلاة والسلام مال جاني ره فانكي أسامة كانت تيرو مجانيني أسامة تيرو مجانين نجم متبلفته إسي تيرو مجاتشون دينين أجاجر تمو أكنما مان قدوم لالوتي جتة غافت مان قدوم رجعين أبو أني دين كيسة تسي أجاجان جرو نجيب بتمالي جنان زيد بن حارثة قبر أبا إساتو قبرتو إسا أرغته كناف جبته أبو لالتين جبتين أنت وجدت إيغانا أموتين أكسمت إسا تيرو مجانيني يرمت takkaana makkanaan arganne jette abboon awwala laallee isa jibbine edaa namni akkanaatuun argamu jette rasuula rabbii bira dhuftee waliin jiraatanii isumatti heerumtee namni akkanaan arganne jette abboo namni akkanaatuun jiru jette abboo kanaafan si himee bara abboo akkanatti ilaaltee yoo jibbitellee maaltu si jibbisiisa beeytaati nama si dawwalu kana si jibbisiisa si janajjanee waan fedhe barbaade sitti haasa'ee jaarsa kee kan ikaasirraa qabu san si jibbisiise eeganaa ammalleetiniin kiinnootiniin waan fedhe hojjatee inni ammalleetiniin garagaleetiniin si saaxila wallahi garagalee si saaxila inni isuma ka awwalaa san si wayya isuma keessaa ammalleetiniin ka barakaa si haa godhu rabbiin jechuun hin barbaade barumsa irraa argattaniif akkasitti si ol baase haa ta'uugin eebii garanaa ka mucayyoo hin balleessa jechuu tana nattuu mul'anne warri miidiyaan irraa waraabellee amma itti dawwalee yoo dabarsuu barbaaddan seenaa kiyya akkaataa itti qare sheekotii irraa qare akkaataa itti dabarse akkaataa ilmi itti baase akkaataa ammalleetiniin dhaygee hiyyummaa keessa an dabre waan an keessa tahe waan ammallee naan jedhamaa ture eega sooshaal miidiyaatti bahe akkaataa narratti dalagan akkaataa masgiidatti narratti hojjetan akkaataa ammootiin na godhan mara na gaafatanii jaartii fuutallee je'anii akkana je'anii qaballeesin hedduu deemamaa jira jechuu je'anii kanallee dubbadhu naan je'anii dubbadhe waan san keessaa haa xaraganii amma itti dubbadha eebii mucattiiti dhugaa eebii hin balleesse dhugaa wallahi yakkee jira deemeetini shallama malee haa ta'uu isiin nagararanii na dagani isaan na gowwoomsan jarri lamaanuu saahibni kiyyallee isiinillee
awwala mallee gaafadhe waan akkanaatii jedhee itti seene jara lamaan gaafadhe homaa wallaahi dhugama homa takkaanillee biran jiru isiinillee homaan taanettee jarri lamaanuu na daydeefan akkasitti jarri lamaanuu na dayde osoo dhugaanatti himaniitiin itti na seensisanii an dubrummaa laaleetii miti wallaahi durbummaa fi miti wallaahi haguma fedhe yoo taate yoo amala natti tolte wiin horadha wallaahi hin horadha'ee wallaahi haala gaarii isiitu laalama waan akkanaa kana nama laaluutiin ti'an awwala na soban waan akkanaatii jedhee gaafadhe walumaan itti seene intala tana as turti waan akkanaatii jedhee wama takka qulqulluunaan jedhe isiinillee akka hinaan jettee itti seene hin dagame jaratu na sobeef jedhe eeganaallee ufumaa isiitii aqarratte kanaaf anatutti balleesse anatutti yekke ani ammootiniin gara arsiillee ammoolitiniin hin deema waan akkanaati birdi libsii jala hin dhaaba jechuun ani qaldiif isiniin taphadhaaf akkas isiniin jedha nama tokko hin jibbu garaadha du'aayii ammallee isin maa godhu ufiillee hin godhu maasiyaa nuun abbaay'atte sababa maasiyaa kiyyaa viidiyoo nuun irratti qarrasame dhugaa anatu waa balleesse yoona rabbitti yakku malee rabbi nan qabu hin beeka'an dafee gara rabbii deebi'a ammoo ani hin beeka magaala matanaa yoo bahe yoo ijji wayii na dukkanoyti yoo na dukkanoyti maasiyaa laala jecha waytuma san manatti deebi'a yookaan ijji kiyya na iftin beeka alaamaa wallaahi alaamaa rabbiin nan mul'isa ija kanan na ifa bakka ollaalullee anuma ifti yookaan yoo magaalaa baheetiin ijji na dukkanoytee waan hin taane ta'e maasiyaa hojjadhee kiyya uf beeka manatti deebi'ee yaa Allah badii wayii hojjadhe yaa Allah waa dalage wallaahi nama dhoysee waa dalage yaa rabbi badii tanaan nan qabin je'ee hogama sannarraa hagooga rabbiin hin beeka kaleellee an ammoo yaa Allah jedha leelii dhaabadha waytan jedhu hadiisuma sanirra dhufe akka tasaa waa barreessaa jira hadiisuma rasuulli rabbii ta'anii ifaajan sanirra dhufee jennaan ani irra dabreef hin qabamin sababa maasiyaa kiyya viidiyoon narratti waraabame dhugaa sheekni ganama narratti liivii dubbatellee dhugama jedhe haa ta'uugin sheekonni keessaa wal qabachuu qabdi malee walirratti dubbatuun hagana maragaraa walii hammaatuun hin barbaachisu haa ta'u isaanillee rabbi haatiisu shee Jaafar ka jedhaniin ka Harargee sanillee rabbi isaan haatiisu bakka isaan jiranitti rabbi haatiisu sheekotii kenna ulamaa'ii kenna rabbi haatiisu baay'ina qara'anii miti jedhee dhugaa kitaaba baay'ina qara'anii miti homa jiru sanitti dalagutu barbaachisaadha homa dhugaa sanitti dalagu barbaachisaadha kanaaf keessa quuqamee hawaasni kiyya bal'aan dhiifama guddaa naa godha dhiifama guddaa wallaahi mucayyoo san waallee dhabu waallee godhuufii dhabu dhaqeetiniin makiinaa dhaabbadhee ziyaaree sittan balleesse anatu balballeesse dhiifama naa godhi je'eetini waallee godhuufii dadhabe afaaniin neen jedha kuni waadaa kiyyaa inshaa Allah rabbi simbira haa jiraatu hawaasa kiyya bal'aa amma booda xiyyeeffannaan kiyya haasawni kiyya waama kanaa woo ani ammallee waan duraanii keessatti isinii balleesse dhiifama naa gootan hawaasni kiyya bal'aan irra naa dabritanii rabbinuu wallaahi yoo gabrichi itti dhufe je'e nabi alayhi salaatu wassalaam lallaahu rabbituu irra gammada eenyurra namticha ammootiniin badhee deeme ka imala deeme nyaata isaallee fudhatee dhugaatii isaallee fudhatee yaabbii ufii irratti fe'ee xiqqoraa haa godha jedhee muka jala ga'e erkatee meeshaan isaa waliin dhugaatii isaa waliin nyaata isaa waliin yaabbiin isaa sun jalaa tarte eeganaa wayta dammaqa rifatee yaa rabbii kiyya je'ee dhama'eetiniin hafe osomaa inni akkasi jiru yaabbiin isaa sun wogguma san isatti deebitee lugaama qabee rabbii kiyya jedhee wayta san gammachurraa ani ammallee rabbii keeti ati gabricha kiyya jedhee gammachurraa akkay jedhee je'an rabbi ammoo kana caala gammada yoo gabrichi gara isaatti toobate je'an dhugaa badii balleessee jira toobadhe sitti rabbii kiyya rabbuu hagana takka namatti ammalleetiniin toobaa gabrichaatti gammada isin maanaaf hin gammanne ree ani badii balleesse jechaa kanaaf maanaan gammanne ree irra walii dabruun hin jiruu ree harka mirgaa kiyyaa bari isin abboo harka bitaa kiyyaa bara akka bitaattu waanaan jedhe akka raayyaanuu jedhe kana waanaan jedhe illee yoo wallaalaan jedhe yoo badiin jedhe ani rabbii jedhe irra dabre kawaa barreessee gadhiise illee ani rabbii jedhe irra dabre naaf hin qabamin hintala ammootiniin muuziqaan irratti hiitee eegana ammootiniin ana waan arsii dubbattaa jettee asii achi na dhiitte tiktookii irratti reef arge asii achi na dhiitteetiniin jette wallaahi baga na dhiitte irra sii dabree jira wallaahi anaa jettee hin qabamin wallaahi irra sii dabree itti naa geessa hintala ammallee lukaan na dhiitte achi dabarsite san tiktookii irratti irra sii dabre jedhiin anaa miti ummanni duraanii Suufiyaana Sawrii jechaan aalima guddaa bahra isaa kana namni wayii itti seenee bar ati munaafiqaa je'een wallaahi dhugaa naan jette munaafiqa je'een Suufiyaana Sawrii way utaaleere
dhugaanaan jette ani munaafiqa namni nifaaqarraa qullaa ta'uun jiru dhugaanaan jette munaafiqa dhugaa je'een kanaaf dhugaa anatu balleessee na dhiitte anatu balleessee suuraa kiyya asirra fiddeetiniin sirbitee na dhiitte baga na dhiitte nama kiyyan na dhiite baga na dhiitte 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 nama kiyyan na dhiite baga na dhiitte laaki rabbi anaa jedhee sin qabin rabbi anaa jedhee sin qabin baga na dhiitte baga na dhiitte laakiin ummata kiyya lakkaa nama irratti salphattanii fi nama irratti milkooytanillee rabbi aalamaatu beeka yookaa isin tuna cubbisaa isin irratti cubbifamee guyyaa qiyaamaa kasaara'an yookaa anarrattuu kasaaruun mala yookaa dalagaan teessan tun anarrattuu badun mala yookaa ammootiniin anuu ammoo dalagaan tiyya isin irrattuu badun mala wallahi dalagaan an hojjedhe marti ta rabbiifan hojjedhe marti sababaa an isin hin miidheef rabbii sababaa an gurra kana balleesseef yookaa isin irratti rabbi na balleessu mala abbaa irratti rabbi nama balleessuu fi abbaa rabbii irra nama milkeessu hin beekan yaa nama saniyoo intala saniyoo wallahi ani sii dhiise garamaa sii dhiise rabbi sitti hin dallanin malaayikaan rabbii sitti hin dallanin wallahi ani sii dhiise wayaa mataa shurrubbichaa kanarratti ammallee sheeka maali ati jette sanillee dhugaan sheeka wamiyyuu miti wayiyyuu keessan jiru dhugaa yartuu namaati dhugaa jalee namaati dhugaa xiqqaataa namaati dhugaa nama badiin ammoo qaama isaatiin marte dhugaa ani wallaahi dhugaa nama badiin isaan marte dhugaa wallahi dhugaa